Jillee Ministeera Misooma Magaalaa fi Bu'uuraalee Misoomaa Addee Caaltuu Saaniin durfamu magaalaa Adaamaatti hojmaata Smaart Adaamaan bu'aalee argaman daawwachuun muuxannoo qooddatan. Jilli kun hoggantootaa fi ogeessota misooma magaalaa naannolee adda addaarraa walitti bahan hammateera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee keessummoota simachuun hojmaata Smaart Adaamaa fi gaaddisa Odaa Adaamaa irratti ibsa kennaniiru. Dirqama mootummaa kan ta'e tajaajila kennuu yeroo fi baasii xiqqeessuun galmoota adeemsichaan milkeessuuf qabanni keessaayyii jedhan. Obbo Haayiluun walitti dhufeenya mootummaa fi uummataa cimsuu yaadama Smaart Adaamaa milkeessuu akkasumas ga'umsa waan hundaa kan ta'e fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuufis xiyyeeffannoon hojmaaticha qabatamatti hiiknaa kaasan. Ministeera Misooma Magaalaa fi Bu'uuraalee Misoomaatti hojii raawwachiisaa olaanaan qorannoo imaammataa Dr. Amaan Asaffaa hojiileen magaalaa Adaamaatti raawwataman dandeettiin kutannoo fi yaada gochatti jijjiiruu hooggansaa kan itti mul'atedha jedhan. አዳማ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ በግሌ ያየሁት ማለት ነው። በተለይ ጋዲሳ ኦዳ አዳማ በሚል ሲስተም ውስጥ የተቀመጠው ጎል ሶስቱ ጎሎች በተለይ አንደኛ የመንግስትነት ሮልን ከመውጣት አንፃር ለመንግስት ህዝብ ኤኒ ታይም አቬሌብል መሆን ስላለበት በማንኛውም ጊዜ ለህዝብ ቀርቦ ለህዝብ አገልግሎት መስጠት እንዳለበትና የመንግስትን አቅም መጠቀም እንዳለብን በጣም ተገቢ የሆነ ልምድ አግኝተናል ማለት ነው። Wanta daawwanneen muuxannoo argame iddoo irraa dhufnetti babal'isuuf ni hojjanna kan jedhan immoo hirmaattota daawwichaa dubbifneedha. Itti gaafatamaan waajjira Public Service fi misooma qabeenya namaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Makuraa Dinquu tajaajiloota iddoo tokkotti fiduun jijjiirama damichaan galmaa'e argamsiisuu dubbatan. Uummanni fi mootummaan walirraa fagaachuun irra hin jiraatu, walitti dhiyaachuutu irra jiraataa kan jiru kana akka ka'umsa tokkootitti fudhannee tajaajilli kun bifa gaaddisa odaa jedhamee moggaafamee akka itti deemamu kan taasifame. So kanaaf duraanii akkuma magaalaa kana keessatti hin beektu kantiibaa argachuun baay'ee rakkisaa ture. Hoggansa seektaraalee argachuun baay'ee rakkisaa ture. Amma garuu iyyuu gaaddisni odaan kun banamee seektarri 29 bakka tokkotti dhufuun isaanii tajaajilli 132 bakkee tokkotti dhufuun isaa kuni ummata keenyaaf kenni tajaajilaa keenya dhaqqabummaa akka ta'u taasiseera tokko kana. Lammaffaan isaa hojjetaan mootummaa yookaan immoo mootummaan tajaajila kennuuf qophaa'ummaa argisiisudha. Kun maaliin ibsama? Hojjetaa mootummaatiin haan ibsama. Hojjetaa mootummaan bakka tokkotti dhufee tajaajila kennaati kan jirani. Kanaafi mootummaa urgaa'uun taa'anii ummata tajaajiluun kabaja akka ta'e iddoon itti mirkaneessan iddoo kana waan ta'eef kunis bakka tokkotti dhufuun keenya kuni iddoo biraatiif naannolee biraatiif even sadarkaa ministeeraatiifis muuxannoo olaanaa ta'eeti kan jiru waan ta'eef isaan qofaa miti muuxannoo kan fudhatanii ministeerri kominikeeshiniitis dhufanii yeroo darbe ilaalaniiti kan jiranii. Magaalli akka Shaggar dhufee ilaalee jira. Magaalli Finfinnee dhufee jira. Bishooftuun dhufee jira. Mojoon dhufee jira. So kanaafi akka biyyaatitti waan ka'umsa ta'uu danda'u waan guddaa of harkaa qabna waan ta'eef akka lammaffaatti kana fudhachuun hin danda'amu. Sadaffaa irratti wanni sirriitti as keessatti amma cimsinee ittiin hojjechaa jirru madda muuxannoo kan ta'e ragaa bulchuu wajjiniin wal qabateeti. Kanaan dura bara 2012 ragaan adda addaa magaalaa kana keessatti sababa nageenyaatiin akka gubateen beekama. Yeroo sanitti magaalaa kana keessatti wanni ragaa jedhamu dhabamee rakkoo guddaa keessa galleeti kan turre. Ragaa bulchuu irratti rakkoo qabna. So amma kanaaf tajaajila meeqa guyyaatti akka tajaajilu, kutaa magaalaa meeqa akka tajaajilu, aanaan meeqa akka tajaajilu, magaalaa meeqa akka tajaajilu hin galma. Hojii gaggeessaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Abtaamuu Gizaaw milkaa'ina hojiif kan gumaachu iddoo hojii qulqulluu mijataa fi hawwataa taasisuuf jalqabbii gaarii mul'ate cimsinee itti fufnaa jedhan. Hojiiwwan gama tajaajilaatiin hojjetamu hojiiwwan baay'eedha. Hojiiwwan bulchiinsa magaalaa keessatti gama tajaajilaan hojjetamu roga hundaanuu hojii gurguddaatu jira. Hojiiwwan kana keessa immoo hojiin tajaajilaa bal'inaan yoo kan laallu ta'e tokkoffaa haala iddoo hojii mijataa uumuudha.
akkasumas tajaajila hawaasaaf si'ataa fi saffisa dhaqqabsiisudha. Kanaaf immoo hawaasa keenya wajjin taanee hojiiwwan kana kan hojjechaa jiru taate kanaaf akka bulchiinsa magaalaattis hojiin kun iddoon mijataa akka ta'u hawaasni saffisaan tajaajila akka argatuu fi dhaqqabummaa akka argatuuf karaa sirrii fi karaa qulqullummaan kan hojjetamaa jirudha. Kanarraa ka'uudhaan immoo waltajjiiwwan adda addaatis amma irratti kan asitti iddoon kun filatamee gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati. Daawwannaawwan iddoowwan tajaajila daawwataman keessattis iddoo mijataan ursoomaa ta'e inni kun daawwatamuuf hin rakkisa. Yaa ta'uti garuu hojii daawwatamu keessatti hojiin tajaajila isa tokko ta'uusaa kan beekamaa jechaadha. Kanaafis waltajjiiwwan sadarkaa ministeerotaatti har'a guyyaa har'aatti waltajjiin asitti gaggeeffamaa jiru jira. Kanaaf immoo naannolee adda addaatii dhufanii waltajjii asitti gaggeessanii kanaaf galmi keenyas galma mijataa fi hawwataa ta'uu isaatirraa kan ka'edha. Kanaaf immoo of eeggannoodhaan karaa qulqullinaatiin karaa hawaasaaf mijataa ta'uu danda'uun uumuu keessatti kan hojjetameef waan ta'eef kanaaf hojiin gaariin isaa kan hojjetamaa jiru ta'uusaa kan namatti agarsiisu ta'uu isaati. Kanaaf immoo halkanii guyyaa tokko taanee waltaanii hojii kan tumsine akka bulchiinsa magaalaatti hawaasa waliin, hooggansa waliin, hojjetaa keenya wajjin, siviil sarvaantii keenya wajjin qindoofne kan hojjechaa jiru ta'uu isaati.